Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Harka fuuni. Akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun adoolessa 19 kan qulqulluu Gabreelii sababeeffannee qophii nuti har'aa qopheeffannee isiniif dhiyaannedha. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan jechuun dhaamsa godhaa. Yeroo gaarii. Akkuma amma kutaa mirga kiyyaatti argaa jirtanii barsiisotaaf faarfattoota waliin guyyaa ayyaana kanaa miidiyaa keenyaan argamneeti kan jirru. Kanaaf mallee hanga xumura sagantaa keenyaatti akka turtan isiniin jechaa ayyaana gaarii ayyaana eebbaa isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Mee amma immoo keessummoota tokko waliin wal barreetu gara sagantaa keenya isaa itti aanutti deemna. Asuma barsiisaa irraan jalqaba. Maqaa keessan? Maqaan koo Mootii Saggaayeen jedhama. Barsiisaadha. Mana Kiristaanaa Ortodoksii Waldoomtuu Itoophiyaa godina Wallagga Lixaatti argamtu Kaatedraalii Teessoo Paappaasii Fayyisaa Addunyaatti kutaa barumsaa mana barumsa Dilbataa irraan jechaa jira. Faarfataan keenyas mee daawwattoota keenya wajjin walaa barru. Tolee, maqaan koo Faarfataa Abdiwaaq Xibabuun jedhama. Kan inni dhufe immoo mana barumsa Dilbataa godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbiitti argamu Teessoo Paappaasii Fayyisaa Addunyaarraati. Hayyeen egaa akkuma argaa jirtan akkuma dhageessanii wal barreeti kan jirru. Egaan ammallee ayyaana gaarii, ayyaana eebbaa, ayyaana tokkummaa, ayyaana qofaaf gabbinaa isiniif haa ta'u jecha. Egaan ammas irra deebi'uudhaan eebbii sugnee qulqulluu Gabriel hunda keenyarraa olee haa bulu jecha. Yeroon kun yeroo galataati. Faarfannaa tokko faarfannee walitti deebina. Galata Waaqayyoo guyyaarraa eebbisee nuuf kenneeyeen. Galata Waaqayyoo guyyaarraa eebbisee nuuf kenneeyeen. Bakka nu jirru nu waame kaayyoonaan nu ga'e. Bakka nu jirru nu waame kaayyoonaan nu ga'e. Eeyyeen bakka nu jirru nu waame kaayyoonaan nu ga'e. Bakka nu jirru nu waame kaayyoonaan nu ga'e. Galanni Waaqeffatu. Egaan faarfanneeti kan walitti deebinee jirru. Faarfataa keenya faaruu dhageessisee Waaqayyoo sagalee jireenyaa faaruu ergamootaa isaa dhageessuu jecha qophiin keenya kanaaf kana kan fakkaatan kan guyyaarraa qopheeffanne tokko jennee jalqabnee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti yoo nu waliin turtan waan baay'ee akka barattan ammallee irra deebiidhaan dhaamsa koo isiniif dhaamuun jaalladha. Amma immoo sagalee Waaqayyoo faaruudhaan akkuma dhageenye guyyaan har'aa maaliin akka kabajamu walii wajjin karaa barumsaadhaan kan waliin barannu ta'a. Gara barsiisaatti isin fudhadha. Mee ayyaanni adoolessa Gabreelii kun maaliif akka kabajamu hordoftoota keenyaaf? Tole, jalqaba irratti baga geessan jecha ayyaanni hangafa ergamaa qulqullaa'ichaa Gabriel akka mana Kiristaanaa Ortodoksii Waldoomtuu Itoophiyaatti guyyaa gaafa adoolessa 19 ayyaanota gurguddoo inni waggaatti kabajamu lama keessaa isa tokkodha. Egaa kabajni ayyaana kanaa ka'umsaan bu'uurri kitaaba qulqulluudha. Kitaaba qulqulluu keessaatii faarsaa 66 lakkoofsa 12 irratti akka argannu abiddaa fi bishaan keessa nu dabarsitee jedha abbaan keenya qulqullichi Daawit. Haa ta'uutii manni kiristaanaa keenya egaa
barumsa haala qindaateen qopheessiteetu kan isheen amantoota biraan geessu. Namoota baay'eetti barsiifata fakkaachuu danda'a. Keessattuu namoota waa'ee wangeelaa hin beekneef dhaabbata amantichaaf ilaalcha gaarii hin qabne biratti keessattuu ta'uu danda'a. Haa ta'uutii garuu bu'uura kitaaba qulqulluutiin qulqulluumti ergamaa Gabri'eel namoonni baay'een maqaan isaas gaafa dhaamu waan rifataniif keessattuu egaa hafuura qulqulluu kan qabu hafuura waaqayyoon geggeeffamu kan rifatu hin gammada. Ergamichi hangafa ergamootaa ergamaa himaa gammachuudha kan inni jedhamu. Gabri'eel jechuun immoo ofii isaattiyyuu isa ilma waaqayyo fakkaatudhas waan ta'eef maqaa ergamootaarra maqaa waaqayyootu jira. Kana bu'uuraan hubachuun barbaachisaadha jechaadha. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti fuula kee duratti ergamaa koo nan ergaa. Isa fuuldurattis of eeggadhu maqaan koo sirra jira jedhees barreeffameera waan ta'eef. Kanaaf Gabri'eel kan jennu ergamaan Gabri'eel kitaaba qulqulluu keessaa bakka 7ttidha maqaan isaa caqasamee kan jiru. Kakuu duraa keessa yookaas kakuu moofaa jedhamuun kan beekamu irratti bakka 5ttidha. Kakuu haaraa keessatti immoo bakka 2tti kallattiimaan maqaa hangafa ergamootaa Gabri'eeliin waamamaa jechaadha. Kanuma sababeeffachuudhaan dhimmi adoolessa 19 kun maali? Seenaa maaliitu ta'e? Maaltu ture? Inni kun akka barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti biyya Roomaa bakka Angeben jedhamtu keessatti haadhaaf mucaatu turanii. Seeneffamni isaa akkas jedha. Haati isaa Iyyaluuxaa kan jedhamtu mucaan Qiirqos jedhamu daa'imni waggaa 3 turani. Sana boodas mootichi Diyooqilixaanos jedhamu lapheen isaa baay'ee hamaa kan ta'e barri sun bara Araaraa yookaas kakuu haaraa keessatti bara 303 irratti kan ture. 303 sana keessatti kiristaanotaaf yeroo ari'atamuu jedhameedha kan inni beekamu. Kiristaanonni baay'ee ari'atamu maqaa waaqayyo waamuu isaaniitiin gidiraatu irra gaa ture. Kun carraa isaan qaqqabe keessaa kan jiran immoo Iyyaluuxaa fi Qiirqos. Iyyaluuxaan haadha, Qiirqos mucaa waggaa 3dha jedha. Seenaa isaanii keessatti bara ari'atamuu keessa gara bakka biraatti gaafa ari'atamanii ammas mootii lapheen isaa baay'ee hamaa ta'e tokkotu isaan mudatee ture jedha seeneffamni isaanii. Sana boodas isaan waaqayyoon hin waaqessu turan. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hin waamu turani. Mootiin sun garuu lapheen isaa jabaa kan ta'e waaqa tolfamaa akka waaqeffataniif dirqamsiisee daddabalee itti dubbachaa waan tureef haadha isaa Iyyaluuxaa sana doorsisee ture jechuudha. Haadha Qiirqosiin. Isheenis albeedhaan morma kee kutaa kanaachi waaqa dhaabeef sagadi gaafanneedu waaqa qofaaf uumaa qofaafidha. Uggumni yookaan saganni kan ta'u kan jedhudha kan isheen kaastee turte. Sana boodas daddabalee gaa dirqamsiisu. Mucaa waggaa 3 qabdi waan taateef mucichi maalidha? Laphee isaa ilaaluudhaaf, jabina isaa ilaaluudhaaf, silas immoo waa'ee amantii isaa waan beekuuf kan isheen kaastee inni mucaa koo waggaa 3 kana waami gaafadhu jetteetu aangoo sana mucaaf dabarsitee laatti. Haati isaa jechuudha. Sana boodas innis mucicha waame. Mucicha gaafa waamu mucaan sun fuula mootii dura dhaabateetu waaqni nu waaqessinu Iyyasuus Kiristoosidha. Waaqati dhaabdee ija qaban arguu, gurra qaban dhaga'uu, miilla qaban deemu. Kanaaf waaqa akkasii hin beeknu jedheetu ija jabinaan itti dubbate. Mootichis baay'ee mufachuudhaan kan ka'e akkuma bu'uuraan raajii Daani'el boqonnaa 3 irratti Anaaniyaa, Azaariyaa, Misaa'eliin abiddaan Naabukadnezar sodaachisee ture sana inni kun immoo bulluqa danfisee sagaleen isaan baay'isee iyyutti abiddi baay'een gaafatti boba'u sagaleen abbootiin jedhanii kan barsiisanii sagaleen bishaan sana ho'uu keessa ba'ee sagaleen dhodhee dhageessisu akka balaqqeessa samii ta'e ture. Gaanii sana keessa baay'ee sagalee yaaddessaa ture. Mucaan garuu san sodaanne. Inni kun lapheen isaa jalqaba waaqayyoon kan jabaate waan ta'eef jechuudha. Kanan sodaadhu. Waaqni Anaaniyaa, Azaariyaa fi Misaa'eliin abidda keessaa oolche nu oolcha jedhee gaafa Qiirqos dubbatu haati isaa sodaatti rommuu barbaadde. Baay'ee waan yaaddofteef Iyyaluuxaan ilmi ishee garuu jajjabeessaa ture. Baay'isee jajjabeessaa ture. Sana boodas mootichi akka jedhe murtoo isaan jijjiirree yaaddessuuf sodaachisuurraan kan ka'e gara bishaan sanaatti
yookaas bishaan akka biddaatti boba'aa jiru ho'inni isaa daangaa darbee kan jiru sana keessatti darbate. Egaan faarsaa 33:7 irratti akka dubbatu warra Waaqayyoon sodaatan bira ergamoonni Waaqayyoo ni buufatu, isaaniinis ni oolchu. Jarri kun Waaqayyoof adda ba'anii Waaqayyoon jaallatanii ajaja Waaqayyoo eeguudhaaf wanta gaarii hin taane waaqa tolfamaa waan mormaniif ergamaa Waaqayyoos isaan gidduutti dhaqee buufate. Sana boodas bishaan sana diilallatti jijjiireetu isaaniin gidiraa hamaa sana keessaatii oolchee jedha seeneffame isaa. Egaa kanarraa kiristaanonni kan barannu, kan hubannu, kan jabina amantii ittiin argannu, tokkoffaa namoonni daa'imni waggaa 3 akkamitti jecha kana dubbata jabina amantii keessaa fuudha kan jedhu gaaffii itti ta'uu danda'a. Inni kun garuu raajii Ermiyaas boqonnaa 1:5 irratti akka dubbate maal jedhaa? Ermiyaas garaa haadha kee keessatti utuutiin dhalatiniin si filadha. Filatamnaan waggaan 3 baay'ee guddaadha. Garaa haadhaa keessatti gadameessa keessatti Waaqayyo fo'atee sagalee isaaf, amanamummaa isaaf, dhugaa isaaf daa'ima kaase keessaa gaa Qiirqos mucaa tokkodha jechaadha. Kanaaf kabajamee oolaa. Achi keessatti Waaqayyo hojii raajiin hojjetetu mul'ata. Ergamaan Gabri'eel immoo Waaqayyo biraa ergamee wanta hamaa isaan irra ga'uuf ture irraa oolchuu isaatu labsama. Kanaaf yaadatamee oola jechuudha. Egaan akkuma dhagaa turre barsiisaan keenya Kiristoositti amananii jennaan abiddi bishaan akka ta'u natti amantaniinnaan tulluullee buqqisuu dandeessu jedhee kitaaba qulqulluu irratti isa dhugaa ba'e sana Qiirqosiif Yeluxaa irratti humni Waaqayyoo karaa qulqulluu Gabri'eeliin akka mul'ate yaadannoon guyyaa adoolessa 19 illee kana akka ta'e barsiisanii jiru. Barsiisaa keenya Waaqayyo sagalee jireenyaa isin dhageessisu kennaa keessan irratti kennaa isiniif haa dabalu jechaa. Egaa ayyaanni kun maaliif akka inni kabajamu waliin baranneerra. Dhugaadhumatti hordoftoonni keenyas kan dhaggeeffatan waan baay'ee akka irraa barataniif hubatan abdii guddaan qaba. Haa ta'u malee mee kanatti dabalaa yeroo baay'ee waa'ee ergamootaa irratti namootni yeroo isaan walitti bu'an ni argina. Hordoftoota keenyaaf ergamoonni maalidha? Tole, ergamoota gaafa jennu ergamoota jechuun akka dhala namaaf fooniif dhiigarraa kan hin uumamne yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo kan dhaabatan akka ibsa mana kiristaanaa keenyaatti qilleensaaf abiddatti kan fakkeeffaman bakka hunda ga'anii Waaqayyoon kan tajaajilanii fi yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo dhaabachuudhaan Waaqayyoon kan galateeffatan namaafis Waaqayyoofis immoo nama Waaqayyoof ta'eef gara Waaqayyootti Waaqayyo biraas gara namootaatti kan ergaman hafuura kan ta'anii jechuudha. Kuni raajii Isaayyaas boqonnaa 6:3 irratti illee yeroo hundaa fuula Waaqayyoo dhaabatanii qulqulluu 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 jedhanii kan galateeffatan ta'uu isaanii in ibsa. Akkasumas mul'ata Yohaannis boqonnaa 4:8 irrattis immoo fuula teessoo Waaqayyoo dhaabatanii akka galateeffatanidha kan inni kaasu. Walumaa gala ergamoonni Waaqayyoon yeroo hundaa kan galateeffatan hojii Waaqayyo barbaaduuf gara namootaatti kan ergaman Waaqayyo biraas immoo kadhaaf yaada namaa furanii gara Waaqayyo kan geessan. Gaafa kana jennu namoota baay'eetti kan hubannoo dhabsisee bitaa galuu maalan kallattii Waaqayyotti hin dubbadhu ergamoota maaltu gashee yaadi jedhu jira. Egaa yoo yaadattu ta'e wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 irraa kaanee gaafa laallu jalqaba 19 irratti an fuula Waaqayyoo kan hin dhaabadhu Gabri'eelidha jedhee ofii isaa Gabri'eeliin kan dubbatee ture Waaqayyo biraa gara Zakkaariyaasitti ergamee ture. Zakkaariyaas akka mucaa godhatu itti dubbatee ture. Dubbannaan isaa jalqaba isaa akkuma dubbanne gammachuu gara namaatti geessa waan ta'eef Waaqa biraa ergameedha. Kadhaan kee dhaga'ameera yaa Zakkaariyaas mucaa argata gaafa inni jedhu Zakkaariyaas waan sana amanuu dadhabee ture. Hin fudhanne jechuudha. Isa boodas ergamaan Gabri'eel achumatti maalitti jedhe arrabi kee kan hin dubbanne yookaas kan hidhame haa ta'u hanga kana agartutti jedhe. Amma Waaqa biraa kan inni ergame maal gochuufidha? Itti muudha. Yaada gammachuu sana qofatti muudha.
Garuu Zakkaariyaas lapheen isaa amanuu gaafa didu lubichi qulqulluun ergamaa Gabri'eel waaqa biratti ol deebi'ee Waaqayyo yaada kana dideeraa adabu moo hin gaafanne. Hubannoon namootaa inni hanqinni guddaan achirra jira. Aangoo isaaf kennamee qabuun hanga gaafa kun ta'e agartuutti arrabi kee acallisu jechuun aangoo ergamoonni qaban mul'isachaa. Namoonni baay'een aangoo ergamootaa waan shakkaniif kana kaasuun dirqamataa. Kanaaf walumaa galatti ergamoonni Waaqayyoo ergama Waaqayyootti kenne kan raawwatan aangoo ofii isaanii qabaniinis immoo isa Waaqayyoon ajajiniyyuu Waaqayyoof ta'u waan ta'eef amma maqaa isaanii maqaa Waaqayyoo namoonni baay'een adda baasuuf dhiphatu garuu hin danda'amu. Ergaa Waaqayyoo qofa hojjetu wanta gaarii ta'e immoo hin raawwatu jechaadha dabalataanii. Kanaaf akka sanatti gaafa mucichi dhalatu garuu deebisee maal ta'e arrabni lubicha Zakkaariyaas ni hiikame jechuudha. Waaqayyoo fi ergamaan Gabri'eel maadha yaadi isaanii tokkodha wal hin dhabne. Gatii kanaaf ergamoota keessatti hubachiisnaa jechuudha akka mana kiristaanaa keenyaatti. Asumaan itti dabalataan immoo ergamootni waaqessitu ortodoksiin kan jedhu ni jira. Yeroo baay'ee wanta akkas jedhu nan dhaga'a namoota darbee namoota muraasa gidduutti manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo barsiisni ishee maal jedha ergamoonni waaqeffamu. Egaa inni kun yeroo baay'ee yaada namoota biraa ka'uudha. Ergamoota Waaqayyoo hin waaqessitu kan jedhudha manni amantaa ortodoksiitiin. Garuu ergamaa Waaqayyoo manni amantaa ortodoksii akka waaqessine ifa galaadha. Gaaffii isaan gaafatan sanaaf garuu deebi'aa ta'uuf akkuma Phexros 1:3-15 irratti warra isin gaafataniif abdii isin keessa jiru ibsuudhaaf qophaa'otaa kan jedhu jira. Deebiillee deebisuuf akka qabnudha. Achuma lakkoofsa 16 irratti immoo deebiin keessan arraba laafaadhaan hubachiisuudhaan haa ta'u malee arrabsoo hin ta'inidha bu'uuraan. Kanaaf gaa abboota murtii boqonnaa 13 dhalnama. Soomsoon dhalachuudhaaf Maanu'eel gaafa abdachiifamee ergamaa Waaqayyoo gara isaanii dhaqee ture. Haadha manaa Maanu'eetti gaafa ergamaa Waaqayyoo dubbatu wanta abdachiifame kun akka raawwatuuf Maanu'eel waamtee akka raawwatus amananii ergamaa Waaqayyoo biraa yaadi gaafa ka'uuf maal jedhanii turanii maqaa kee nutti himi gaafa abdiin nuuf dubbatame kun raawwatamu akkasii yaadannuuf nutti himi jedhanii turan. Innis maal maqaan koo raajeffachiisaadha kan jedhu kaase. Maqaan koo isin akkaataa inni barbaaduun amma fakkeenyaaf nuun ergamaa Gabri'eelii ergamaa Mikaa'elii namni akka sana dhiisetu raajeffachiisaadha waan raajii kan raawwatudha deetutti ergamoonni Waaqayyoo raajii kamiyyuu raawwachuu hin danda'u. Eenyu biraa aangoo fudhatanii Waaqa biraa aangoo fudhatanii. Amma gaa bu'uuraan manni kiristaanaa ortodoksii Iyesuus Kiristoosiif golgaa akka waan taateetti ergamoota ol kakaastee gooftaa Iyesuus Kiristoos akka gadi qabduttidha kan yeroo baay'ee dubbatamu. Kun tasuma gonkuma karaa isaas ba'uu hin danda'u. Sababni isaa manni kiristaanaa keenya jalqaba Kiristoosiin baruu isheef kitaaba qulqulluu irraa yeroo ilaallu gooftaa Yesuus Kiristoosiif iddoo laattu eenyuuf iyyuu akka isheen hin laanne bu'uuraan bakka baay'eetu jira. Inkaas namoonni waan kana mormaniif lakki nuuni Yesuus Kiristoosiin lallabna sin garuu miti jedhu. Fakkeenyaaf gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaadachuudhaaf maqaa adda addaa laatte guyyaa dhalootaatti guyyaa fannifamuu isaatti fi kan kana fakkaatanitti gooftaa Yesuus Kiristoosiin Amaanu'eel hin jetti. Inni kun raajii Isaayaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti kan argamudha. Akkasumas immoo ayyaana ilmaa jettee gaafa 29 immoo kabaji dhaloota Kiristoosiin 27 immoo fayyisaa addunyaa yookaas oolmaan dhala namaaf ooleef fannoo irratti ooleef jecha immoo waa'ee dhiphina isaa yaadatti. Amma 27 28 29 kan yaadatamu gooftaa Yesuus Kiristoosumadha. Maqaatiin adda adda taasiste. Fayyisaa addunyaa 27 Amaanu'eel 28 akkasumas immoo ayyaana ilmaa 29 yaadatti. Keessattuu waa'ee Kiristoosiin bal'istee gaafa labsitu gaafa inni deebi'ee dhufus ergamoonni isaa dursa malakataa fuufaa dhufu waan jedhuuf ergamoota sana garuu gonkuman dagattu waan ta'eef namoota hubanneef hubannoo isaanii ala waan ta'eef itti cima. Efesoon 4:20 irratti isin garuu Kiristoosiin akkasitti hin barree jedhee qulqulluun Phaawulos dubbatee ture. Akkini itti Kiristoosiin beennuuf akka isaanitti beekan adda addummaa waan qabu fakkaata. Maaliif manni kiristaanaa keenya abbaa ilma afur qulqulluu tokkummaaf sadummaatiin wal qixa aangootiinis murteessuutiinis jetteetu kan isheen barsiistu.
Kaan immoo yeroo tokko Hafuura Qulqulluu ol kaasanii ilma gadi qabu, al tokko immoo ilma ol kaasanii Hafuura Qulqulluu gadi qabu. Abbaan immoo ammas abbaa waan ta'eef ilaalcha abbummaa isaa fooniitii waan yaadanii fi abbaan immoo ilmarra hin caaladhaan yaadu. Gooftaan Yesuus Kiristoos garuu Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irratti aniif abbaan tokko jedhee dubbatee ture waan ta'eef tokkummaaf sadummaa sana wal qixxeessitee kabajamni Kiristaanaa Ortodoksii kana keessatti ergamoonni waaqeffaman jalqabas akkuma dubbadhe abboota murtii boqonnaa 13 irratti wanti abdachiifame sun gaafa raawwatu ergamichi deebisee gara isaanii dhaqee maaniin fa'aa aarsaa taasisuu gaafa jedhan reettii xobbee ishee fuudhaniitu abidda keessa buusanii aarsaa waaqayyoof dhiyeessuu gaafa barbaadanii ergamaa waaqayyoo aarsaan akkasii kan waaqayyoodha jedheetu irraa siqe. Aarsaa sana ankoo dhadheen fudhanne aarsaan sun ol ba'e bifa abiddaatiinis dhufee gaafa aarsaan sun fuudhamu waaqayyo dhuguma kadhaa keenya dhageera garuu jedhanii sodaatan waan waaqayyoon argineef hinduunaa jedhanii sodaatanii turanii jedhagaa. Amma kana keessatti ergamaan aarsaa waaqayyoof dhiyeessinuuf ati waaqatuutti hin jennee yoo nurkaan fudhatu kan beekamu qabu. Amma namoonni garuu maal yaadu yoo nuuni ati waaqayyoodha hin jennee hin fudhata waan jedhu yaaddoo qabu. Waaqayyoof ergamoonni waaqayyoo akkasumas qulqulloonni haati waaqayyoo ilma da'uu isheetiin qulqulleettiin dubroo Maariyaam kabaja addaa akka qabdu labsinaa ati waaqatu jennee isheenis hin fudhattu waaqayyoollee aangoo kana sillaanne waan ta'eef mannumti kiristaanaa keenya immoo akkasii jettee hin barsiistu. Jaalalli isaanii guddaa gaafa ta'u ulfinni nuun qabnuuf guddaa gaafa ta'u kan waaqayyoodha jechuu miti. Waaqayyoo waaqeffama qulqulleettiin dubroo Maariyaam hin kabajamti ergamoonni waaqayyoos hin kabajamu. Akka sanatti hubachiisuuf waggoota 2000 ol manni kiristaanaatti fuftee barsiisteetti. Garuu lapheen namootaa fudhachuu dadhabuu danda'a. Egaa Phexros lammaffaa 2:10 irratti akka barraa'ee jirutti warra akka ergamoota waaqayyoo warra hin beeknee ni arrabsu malee hin safeeffatanidha. Amma namoonni ergamoota waaqayyoo hin kabajne kabaja isaas immoo gochaan hin mul'isne fedha fudhachuu dhabuu isaanii fi keessattuu hafuurri waaqayyoo waan keessa hin jirreef malee namni maaliyyuu hin ta'a walii isaa wal kabaja. Sadarkaatti wal kabaju waan qabuu fi isa kana maal godhu isaan fudhachuu waan hin barbaanneef warra akkasii kana hin jibbu inni arrabsu hin ceepha'u malee hin safeeffatanii jedhee qulqulluun Phexros ergaa isaa irratti barreesseera. Kanaaf manni kiristaanaa keenya ulfina ergamootaa arras kaleessas barsiisaa turte arras hin barsiisti boorisitti fufti. Sababni isaa hanga xumura addunyaatti dhufaatii waaqayyootti iyyuu waaqayyo duukaa jiru waan ta'eef ergamoonni bara baraaf jiraatodha sirriitti beekamuu kan qabu. Malee daangaan isaa hanga gaafa akkasitti wanta jedhu hin qabu. Waaqayyo bara baraan jiraataadha. Ergamoonni waaqayyo bara baraan jiraatodha. Numti mataan keenya lubbuun keenya bara baraaf jiraattudha. Dhugaa jiru fudhattee gara jireenyaatti galuu fi dhugaa jiru gantee gara badiisaa dhaquun immoo filannoodha. Abiddaaf bishaan fuula kee dura nankaa kan barbaaddetti akka geessitadhe akka barreeffamee jiru jechuudha. Isa kanaaf gaa hubachiisuu irratti hanqinni jira jedhee namanu garuu mana kiristaanaa keessatti immoo waa'een ergamootaa daddabalee gaafa ka'u waaqayyoo gaditti malee waaqayyoo olitti akka hin taane hubachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubachiisuun barbaada. Egaan akka barsiisa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti kan waaqeffamu waaqayyoodha. Ergamoonni ni kabajamu jechuudha. Daawwattoota keenya olitti deebineeti kan jirru sagalee waaqayyoo dubbii barumsaan icciitiidhaan akkuma barachaa turre amma immoo bifa faaruudhaan kara faarfataa keenya faarfannaa tokko waliin faarfanneetu gara sagantaa keenya isa afaniitti yookaan golabuutti deemna. Ammallee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Obboleessa keenya waliin waaqayyoon galateeffachaa ayyaana keenya ayyaaneffannaa yeroo gaarii. Maqaa Sillaaseetti amannee hin faarfannu. Qirqoosiif yeluuxaa kan baastee abiddaa. Qirqoosiif yeluuxaa kan baastee abiddaa. Nuunis nu fayyisi nu fayyis. Nu fayyis hangafa ergamootaa. Nuunis nu fayyisi nu fayyis. Nu fayyis hangafa ergamootaa. Nuunis nu fayyisi nu fayyis. Nu fayyis hangafa ergamootaa.
nunis nu fayyisi nu fayyis hangafa ergamoota Kirkoosiif yeluudha kan baaste abidda Kirkoosiif yeluudha kan baaste abidda nunis nu fayyisi nu fayyis hangafa ergamoota 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 Kirkoosiif yeluudha kan baaste abidda Kirkoosiif yeluudha kan baaste abidda nunis nu fayyisi nu fayyis hangafa ergamoota nunis nu fayyisi nu fayyis hangafa ergamoota nunis nu fayyisi nu fayyis hangafa ergamoota nunis nu fayyisi nu fayyis hangafa ergamoota. Maqaa Waaqayyoo kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kan baaste abiddaa nunis nu fayyisi hangafa ergamootaa jechuudhaan faarfataan keenya Daaquun Abdii Waaqi waliin Waaqayyoon galateeffannee kabajaa ergamaa kanaas ol kaasneeti kabajaa laanneefiiti kan olitti deebine obboleessa keenyaan Waaqayyo faaruu ergamootaa si dhageessuu jechuu jaallanna. Akkuma kanallee daawwattoota keenya mana keessan teessanii waan qabdan waan qopheeffatan nyaachaa dhugaa akkasumallee Waaqayyoon ayyaana kana yaadachaa akkasin jirtan abdii guddaa qabna. Irra deebuudhaan baga geessan ayyaana nagaa, ayyaana gammachuu, ayyaana eebbaa isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaallannaa. Ammallee qophii keenya gara xumuraarraan geenyetti kan jirru hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin turaan dhaamsa keenyaa guddaadha. Egaan faaruu faarfanneeti kan gargar baanee amma immoo gara gaaffii koo isa xumuraa gara barsiisaatti isin fudhadha. Ammallee turtiin keessan miidiyaa sabaaf waliin haa ta'u jechuun jaalladha. Turtii gaarii. Egaan yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa irratti maqaalee baratamne fakkaatee garuu maqaa dhokatee jiru yeroo si miidiyaa hawaasaa irratti ol baastanii mamaxxansita yeroo baay'ee nan arga. Yeroo baay'ee nan ajaa'ibsiifadhasii nan hordofasii haa ta'u malee akka mana kiristaanaa keenyaattis yeroo dhiyoo asitti fakkeenyaaf kanneen akka warabii soosiftuu kanneen akka tsinaatsilee shaakura kan jedhaman kanaaf kana kan fakkaatan wantoota mummuraasan illee gurraanan qaba. Mee kaan afaan Oromoodhaan waamuun hin danda'ama? Akkasin kana yaaltan maaltu isin kakaasee dhaloonni immoo maal gochuu qaba? Tole waan kanaaf akkan bakka kennu yookaas xiyyeeffannoo laadhu kan na taasisu duruma dhufaatii irratti namootni gaafuma waliin dubbii dubbatan indagadhu keessattuu akka magaalaa Gimbii kanatti 2000 yeroo reefu galuuf 90moota keessa wanta raajeffadhuun qaban ture. Namni gaa jireenyuma isaa keessatti bakka oolu qabaa. Mana barumsaas dabalatee bakka kamiyyuu aasaa akkamitti ture asumatti kan hin beeku katamaa deemeen tsagurii astakaakaladhee dhufa jechee dhufaat ture. Inni baay'ee na raaja. Fi immoo kottu meedaa dhannee kuwaasii taphanna wanta dhufaa jira.
sammuu koo keessa kan galu maal amma jechi kun jecha bakka bu'uun qabu moo namni maaf barsiifata akkasiin deddeebi'a kan jedhu raasa ka'u kubbaa taphannaa dirree dhannaa gaafa inni kaasnu gaxariitii dhufanii jechaa turan hin dagaddu jechuudha. Namni kubbaa jedhu namni dirree jedhe haasa'u kun sammuu namootaa irratti akkatii jecha kee gaafa fayyadamtu gadaantummaan sitti dhaga'amuuf tarsimootiin wanta hojjetamedha. Amma garuu deemee immoo dhaloonni amma ta'e fooyyessaa dhufee booda keessa amma mana kiristaanaa keessatti gaafa fayyadamnu ammumallee wanti galteedhaaf jechoota hafuurawaa fakkaatu foonii fakkeessanii wanti ibsamu jira. Ajennu gaafa amma nu eebbisanii ameen jenna amma hundi keenya mana kiristaanaa ortodoksii waloomtuu kana keessatti ameen gaafa jettu dhugaamatti hafuura dhadhanii amanu. Yooti leel jette leel jechuun amma naaf ta'a jechuudha. Asuma naannoo Oromiyaa keessa Booranatti beekamaadha jechuudha. Leelii kanaa bu'uuraan Booranni Gujiin faanuuf maanni galtee bakka itti jechoonni xabboo yookaan the original word kan jennu sun jiranidha. Amma gaafa jecha kana fayyadamnu mudannoo maddiyoona mudate jira. Jechi kun jecha keenya miti jecha qaalluudha. Akkas jechuun maal jechuudha? Ameeniin Ibrootarraa fudhatamee kallattiin dhufee ameen jedhama. Oromoo isin ibsa, Amaara isin ibsa, Tigraayin isin ibsa, eenyuyyuu ni ibsa jedhanii amanu. Gara Musliimotaa gaalattus ameenii sana amiin jedhanii fudhatu. Gara waldaalee kiristaanota ortodoksii haala ta'anis ameen jedhanii fudhatu. Ingiliffillee ameen jedhedha kan inni fudhatu. Leel gaafa jettu jechoota amileesii buusaniif yaadaan jalqabuma jecha qaalluu jedhu namoonni hin beekne qaallicha hayyicha hayyuu beekaa jechuu akka ta'e dhiisaniitu warra akka waaqa tolfamaatti waaqi baaranitti lakkaa'anii akka sanatti kan hubatan jecha keenya miti manni kiristaanaa kana hin ifu kan jedhu jira jechuudha. Kana gaafa laallu gaa manneeti kiristaanaa keessatti amma kabaroodhaan didibbisa gaafa jettu tsanatsiliidhaan shaakura gaafa jettu dhaabata kan fayyadamnu tajaajilaaf kanneen kana fakkaatanii xoofoowwanis achi keessa jijjiru meeshaalee mana kiristaanaa keessaa irra buusa yookaas atiroonoosii jedhamee kan beekamu gaafa atiroonoosii jettu hafuurawaa gaafa irra buusa jettu yaada foonii gaafati shaakura jettu waan hafuuraa utuu hin taane waan foonii fakkeessanii gaafati tsanaatsilee jettu hafuura gaafati biriqii jettu afaan foonii fakkaate gaafati kuskustii jettu immoo kan mana kiristaanaa jedhame waan amanamuuf lakki jechi kun ulfina ati ittiin fayyadamteetu murteessa malee waan afaan oromootiif jechi isaa gadi bu'ee yookaan foon itti deeme miti. Waan afaan kan biraateef immoo hafuura waa ta'e ol ka'e jechuu akka hin taanetti dhaloonni akka hubatu hubachiisuun gahee keenya dha. Waan amanuuf sun keessa kootii kakaasee gaafa jijjiirama tokko sochootu immoo ofirraa kaata. Ofirraa waan ka'uu qabuuf hin kana barreessa. Gara kitaabaatti jijjiiruudhaaf karoora isaa kan qabdan. Tole amma jechoota kana qindeessanii walitti qabanii hin barreessa yoo ta'e dhugaamattis jechuma qilleensa irraa ta'e hafaa qindaa'uu qabaa, bulaalamuu qabaa, ilaalamuu qabaa. Hafuuraanis beekumsa biyya lafaanis warra nu dursan ogeessota mariisifamaa toora keessa galanii maxxansuun baay'ee murteessaadha. Taasifnu kitaabati jettu kitaabillee jecha afaan Oromoo miti. Kitaaba jechi jettu bar'oo jechoota iddoo tokkotti himoota iddoo tokkotti dhufanii walitti qabamanii barreeffamaniin barroo jenna. Amma kitaaba qulqulluu yoo jenne sirrii malee keessattuu kitaaba qulqulluu yookaas caaffata qulqullaa'aa jedhanii kan fayyadaman ammayyuu jiru akka sana miti jechuudha. Barroo yoo jette barroon warra barreeffamee bakka tokkotti dhufe sana isuma kitaaba jedhamu bakka bu'uu danda'a waan ta'eef ka'umsi illee achuma irraa amma mata duree irraa ka'ee seensa irratti wanti sirriitu baay'ee jira. Yoo eeyyama waaqayyoo ta'e qindeessee barreessuudhaaf kaka'umsaaf fedhan qabaa jechootan kuufachaa jirus qabaa. Yoo eeyyama waaqayyoo ta'e gaaf tokko akkan maxxansee dhaloota biraan ga'uu danda'utti tilmaamaan jira. Hayyeen egaa daawwattoota keenya qophii keenya guyyaa irraatii wantoota baay'ee akkasiin barachaa jirtan abdii guddaan qaba. Irra deebi'uudhaan baga ayyaana adoolessa 19 akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti kabajamaa jiru baga ittiin isin ga'e jecha karaa barsiisaa keenya wantoota baay'eedha kan nuti waliin baranne fuulduratti illee kan barannu akkasuma namoonni illee itti dhiyaatanii yoo itti dhiyaatan waan baay'ee akkasiin baratan keessumaa shoora sirluga afaan Oromoodhaan sadarkaa adda addaatti qodaawwan yookaan maqaalee barbaachisu hedduudha
kan isaan ofirratti qabanii yoo isaanitti dhiyaatte waan baay'ee akkasiin barattan akkasumallee sabaa fi miidiyaa yuutuubii keenya yoo tuqxan yoo seentan barnoota garaagaraa akkasiin barattan abdii guddaan qabaa. Hanga sa'aatii kanaatti hanga yeroo kanaatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa isiniin jecha isa xumuraa barsiisaa keenyaan ergaa xumuraa dhaamsa xumuraa yoo qabaattan isinii kennan gara sagantaa keenya xumurutti deemna. Tole ulfaadhaa. Ergaa xumuraa akka kootti akka mana kiristaanaa walomtuu Itoophiyaatti barnoonni nuuni qabannee deemnu bu'uura barruu qulqulluu ta'uusaa namoonni hubachuun barbaachisaadha. Kan keessa jirus kan bakkee taa'ee wanta gaaffiitti ta'uuf dhiphatus jechuu barbaadeen bu'uura kanaatiin immoo seenaawwan akkasii eessaa fidduu kan jedhu akka namni kaasuun shakku Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 30 irratti Gooftaan Yesuus Kiristoos raajiiwwan hojjete keessaati barreeffamne malee kana caalaatti wanta baay'eetu jira. Akkasumas Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 25 irratti jecha wal fakkaataa ammaatiin jira. Manni kiristaanaa keenya seenaaf heera mataa ishee dandeen gaafa barsiistu bu'uurri isaa achi deebi'ee wanti hundi tokko tokkoon barruu qulqulluu irra jirachuuf wal nu falmisiisuun qabu. Garuu kamii wajjin michoomeetu amantoonni akka jabaataniif amma arruma Waaqayyo raajii nama barsiisuu danda'u tokko gaafa raawwatu kanaan dura barraa'ee hin jiru kan jedhu keessa akka hin galleef namni qalbiidhaan waan jiru hubatee akka inni jabaatu nan barbaada. Warra keessaatiif kun warra alaatiifis dabalataan kan hin kaasu kiristaanummaa maqaadhaa ergamaa Waaqayyoo arrabsuun kara biraan cubbuudha, kara biraan Waaqayyo wajjin walitti bu'u waan ta'eef akkasumas namoota Waaqayyo filate qulqulloota warra ta'an haadha Waaqayyoo qulqulleettii dubaroo Maariyaamii yooma kabajuun itti toluu baate kabajuu qabu. Garuu yoo itti toluu baate xinneessuuf arrabsuu hin danda'u waan ta'eef ofuma yaalii sana taasisanii Waaqas gaddisiisanii ofii isaaniis cubbuu keessa kan galleef dhaamsa koodha. Kanarratti Tiitoo 1:15 akka dubbifatanis nan barbaada. Qulqullummaa Waaqayyo kenne hin fudhannu yoo ta'e xuraa'ummaan sun sammuu keenya keessaa maddeen nu xiriirsarraan kan hafe wanta balleessuun qabu. Akkasuma immoo taansee dhaloota ol guddachaa jiru kana. Dhaloonni ol guddachaa jiru mana kiristaanaa keenya keessattis akka biyyaattis mana kiristaanaas fuudhee itti fufsiisuu kan danda'u biyyas fuudhee itti fufsiisuu kan danda'u dhaloota waan ta'eef dhaloonni wanta gaariif gaarii ta'e duukaa deemuudhaan waan yaraarraa fagaatee wanta gaarummaa qabutti dhiyaatee gaarii keessa wanta gaariitu jira. Namni sagalee Waaqayyoon guddate keessumaa gamoondaan wanta taasisutti baay'ee ofitti amanaa beekaadhaa hayyuu ta'aa Waaqayyoon hubannaa waan namaa kennuuf jechuudha. Jechootallee amma fakkeenyaaf tajaajila afaan Oromoo akka babal'atu akkas malee nuuni ergaa biraattiin dabarsuuf akka hin taane baay'ee beekamee gaafa kana fayyadamnu immoo jechoota safuu hawaasaa eegan jechoota fiffilatamoo fi wanta mana kiristaanaa keenya ibsuu danda'anis bakka buusaa dhaloota barsiisaa itti deemuun barbaachisaa waan ta'eef kanarratti onnatee sammuun namaa sirriitti bilchinaan socho'uu qaba. Miirri hiikkaa baay'ee hin qabu. Miira keessaa ba'ame miirri fedhii duwwaa calaqqisuu miti jechuudha. Dhaloonni qubee dargaggoonni wanta bakka bu'uu danda'u, wanta mana kiristaanaa ijaaruu danda'u, wanta biyya ijaaruu danda'u irratti akka xiyyeeffatanii jechuun barbaada. Sabaa fi miidiyaa carraa kanaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Jabaadhaa miidiyaa nuti qabnu miidiyaa sagalee akkasii kana baasee mul'isuu danda'u waan ta'eef nama hundumtuu cina dhaabatee kadhannaanis gargaaraa jajjabeessuun barbaachisaadhaan jira. Ulfaadhaa. Sagantaa keenya xumurreetti kan jirru gara faarfataattidha. Kanan deebi'u faarfataan keenya ergaa xumuraaf dhaamsa xumuraa bakka keessan namootatti jettee qabatte. Tolee galatoomaa jechaa baga ayyaana hangafa ergamaa qulqulluu Gabri'eelii nagaan geessan isin jechuun jaalladha. Keessattuu maatii koo hiriyoota koo hundumaa adduu jirtanitti baga ayyaana kanaa nagaan geessanii waaqa Waaqayyoottiin isin ga'e jechuun jaalladha. Asumaan immoo sabbaaf miidiyaan carraa kana naa kennee asitti argamnee akka dubbii sagalee Waaqayyoo waliin barannee barsiisnu waan nu waamtaniif illee baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa. Tillee Daakuun Abdiin eeyyamamaa taatee gara miidiyaa keenyaatti sagantaadhaaf gaafa si waamnu nuuf argamu keetiif baay'ee kabajnaa baay'ee jaallannaa eebbifamee Waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaalladha. Akkasuma barsiisaa keenya illee waamicha keenya nuuf kabajanii sagantaa keenya irratti waan nuuf argamtaniif ulfaadhaa Waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaallannaa.
Irra deebi'uudhaan daawwattoota keenya baga ayyaana adoolessaa 19 waggaatti kabajamee ooluun baga ittiin isin ga'e baga geenye ayyaanni kun ayyaana gaarii ayyaana eebbaa isiniif haa ta'u jecha hanga yeroo kanaatti waliin turree jirra hanga yeroo kanaatti isin ga'e waaqayyoo abbootii keenyaaf galannaa ta'u jecha qopheessee qophii kana kan isiniif dhiyeessee aan Diyaaqoon Alamuu Tashoomeetii akkasumas barsiisota keenyaa dhufanii nu gidduutti argaman waliin hanga yeroo kanaatti turtii kan taasisnee qophiin keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Qophiiwwan keenya karaalee miidiyaa sabaa'eef dhiyaatan waliin turtii gaarii akka qabaattan isiniin jechuun jaalladha. Ayyaana gaarii.